Okay, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaaf illee deebinee dhufneerra. Haadha qabadhee kan isiniin dhiyaadhee walloon akkamitti baraaruun akka danda'amudha. Kanarratti xiinxalla mataa kootee jechuudha. Gadi fageenyaan kan geggeessu waan ta'eef hundi keessanuu jechuudha like, share, subscribe gochuudhaan na hordofaa jechuun barbaada. Mee amma xiqqoosii intiroota akka dhageeffannaa. Okay, walloon akkamitti baraaruun danda'ama? Amma irratti dubbannu uummata walloo akkamitti baraaruun danda'ama? Yoo maal goone uummata walloo nagaa waaraa san fiduu fi dandeenya? Yoo maal goone nagaa waaraa, nagaa amansiisaa fiduu fi dandeenya? Wanni amma hojjechaa jirru kuni nagaa waaraa fiduu fi miti. Baay'ee hirmaannaan baay'ee cimee jira. Namni baay'ee hirmaataa jira. Namni baay'ee deeggarsa jira. Induun keessa darbee hamma tokkummaa Oromoo cimsuutti ga'aa jira natti fakkaata. Garuu inni kuni bu'uurarraa uummata wallooti tasgabbii fiduu danda'a gaafa jenne inni kun bu'uurarraa tasgabbii fidu. Nagaa waaraa san uummata Oromootiif inni kun fiduu hin danda'u jechuudha. Ani akka hojjechuudhaaf filannoowwan sadi nagaa waaraa uummata wallootiif fiduudhaaf filannoowwan sadiin kun baay'ee murteessaadhaan jedha. Filannoowwan sadiin kun baay'ee murteessaa fi mootummallee ta'ee uummanni Oromollee ta'ee hundi isaa kan irratti hojjechuu qabu jedhee lafa kaa'achuudha. Tokkoffaan godina addaa kamisee Oromiyaa jalatti akka bulu gochuu. Waan godina addaa kamisee Oromiyaa jalatti akka bulu gochuudha. Lammaffaan ammoo walloon naannoo addaa taasisuudha. Walloon naannoo addaa taasisuudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo uummanni walloo akka uf ittisu humneessuudha. Uummanni walloo akka inni uf ittisuu danda'u humneessuudha. Sadiin kan akkaataa barbaachisummaa isaatiin yoo jirra kan oolu taate uummata wallootiif nagaa waaraa fiduun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf tokko isaatiin akkamitti akka inni jirra ooluu danda'u, faayidaa isaa maal akka ta'e, bu'aa akkamii akka inni fiduu danda'u xiinxallaa kan deemnu waan ta'eef subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Mee amma intro gabaabduu tana. Okay, deebinee dhufneerraa amma jalqaba irratti kan laallu godina addaa kamisee Oromiyaa jalatti akka bulu gochuudha. Godina addaa kamisee Oromiyaa jalatti akka bulu gochuun faayidaan isaa maalii waan jedhu ilaallaa jechuudha. Godina addaa kamisee Oromiyaa jalatti kan bulchinu yoo ta'e waa hunda olaantummaadhaan kan hoogganu Oromiyaa ta'a jechuudha. Nageenya uummata kamisellee kan hoogganu Oromiyaa ta'a jechuudha. Kanaaf Oromiyaan maal godhaa? Poolisii isaa humna poolisii isaa achi keessatti ijaaraa jechuudha. Humna poolisii isaa achi keessatti kan ijaaru yoo ta'e immoo humna finxaaleeyyii irraa rukuttaa finxaaleeyyii irraa itti dhufu kana maal gochuu danda'a? Salphamatti rukutee ofirraa deebisuu danda'a jechuudha. Akka ammaa kanatti dabree uummata nagayaa mana irratti gubuu hin danda'u. Uummata nagayaa qe'ee irraa maysiyuu hin danda'u jechuudha. Maaliif humni addaa poolisii Oromiyaa achi keessatti waan ijaaramuu fi salphamatti yoo rukuttaa achi as eeggale meeshaa gita ta'e jechuudha. Haleellaa isaan qixxaatu irratti raawwachuudhaan ofirraa deebisuudhaaf carraa uumaa jechuudha. Kan biraa immoo Oromiyaan olmaantummaadhaan waan hoogganu bu'uuraalee misoomaa fakkeenyaaf hamma isaan iyyataa jiran akka hospitaalaa kana salphamatti achi keessatti mootummaan
Oromiyaa abbootii qabeenyaas ta'ee ofii irratti investi godhee waan ijaaruu fi lolli adda addallee kan irratti banamu yoo ta'e naannoo Amaaraa keessatti dhaqaniitiin akka isaan yaalamuu hin dandeenye hooggananii naannoo keenya Oromiyaa seenanii gana Adaamaa dhufanii isaan yaalaman kana maal gochuu danda'a irraa hambisuu danda'a jechuudha. Loogii karaa mootummaa Amaaraatiin amma irratti adeemsaa jiru. Loogii baay'ee mootummaan Amaaraa loogii irratti godhaa jira jechuun ni danda'ama. Keenya hospitaalin ijaaramuu fi karaan hin banamuu fi daandiin hin banamuu fi ibsaan hin banamuu fi kun hundi loogii isaan irratti godhamaa jiru waan ta'eef loogii kanallee maal gochuu danda'a irraa hambisuu danda'a jechuudha. Uummanni Kamisee Walloo Oromoo jechuudha yoo inni jalatti bulanii yoo mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti bulame jechuudha. Kuni optionii tokko jechuudha. Kuni optionii tokko jechuudha. Kana qofaayyuu miti mootummaan Oromiyaa hariiroo isaanii uummata Affaar wajjin akka uummatan gochuudhaanii hariiroo isaanii uummata Affaar wajjin biild gochuun gabbisuudhaanii haleellaa gara mootummaa finxaaleeyyii Amaaraatiin dhufu kana maal gochuu danda'a? Minimaayiz diqqeessuu isaa ni danda'a. Dhabamsiisuu miti diqqeessuu fi yoo xiqqaate ummata nagaa irratti akka isaan lola hin banne ummata nagaa akka isaan hin ajjeefne mana isaanii irraa akka isaan hin buqqaane taasisuu danda'u jechuudha. Kanaaf kuni faayidaa guddaa qaba jechuudha. Mee amma subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa. Mee amma immoo intro tana waliin dhageeffanna. Okay, deebinee jira. Inni biraa immoo Walloon naannoo of danda'e gochuudha. Walloon naannoo of danda'e gochuun immoo waan hundumaa caalaa bu'aa guddaa qaba jechuudha. Achitti naannoo of danda'e Walloon gaafa gootu Wallo naannoo of danda'e waan ta'eef poolisii mataa isaa ijaarata jechuudha. Humna poolisii mataa isaa ijaarata. Humna poolisii mataa isaa yoo ijaaratuuf immoo humni finxaaleeyyii kun yoo humni finxaaleeyyii Amaaraa kun yoo kan irratti dhufu taate salphamatti maal gochuu danda'a? Rukutee ofirraa deebisuu danda'a. Kana kan biraa immoo bu'uuraalee misooma adda addaa maal gochuu bu'uuraalee misooma adda addaa salphumatti ijaaruu gochuu waan danda'uudhaa fi yoo akka tasaa rakkoolleen uumame achitti jechuudha. Akka hospitaalaa, akka maabiraatii, akka maalii kunniin waan jiruu fi humni ibsaa kunniin waan jiruu fi achumatti ofii isaatii of danda'ee jiraata waan ta'eef rukuttaa gara finxaaleeyyii irraatti dhufu qolachuudhaa fi baay'ee itti salphataadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo inni dhumaachuudha. Hundi kun opshiniin kun hundi yoo dadhabame inni dhumaa uummanni Walloo akka hidhatee uf ittisu gochuudha jechuudha. Uumamaan namni yoo rakkoon tokkotti dhufe uf ittisuudhaaf mirga qaba waan ta'eef uummata Walloo hidhachiisanii akka inni itti uf ittisu gochuu. Kun akkamitti tokkoffaa lakkoofsa hidhataa jechuudha. Hidhataa gandarraa qabee aanatti qabee hanga godinaatti hidhataa ijaaruudhaanii hidhataa sanii hamma meeshaa jajjabaa hamma meeshaa gurguddaatti hidhachiisu jechuudha. Humna finxaaleeyyii Amaaraa kanaan ofirraa ittiin deebisu hamma isaan meeshaa isaan qabanitti hidhachiiftee milishaa kanaan akka milishaan kun isa uummata kana tiiksu gochuudha. Inni kun isa jalqabaata jechuudha. Inni biraa immoo meeshaa xixiqqaa ta'e jechuudha. Kanaan akka kilaashii maal kanniin akka uummanni guutumaan guututti hidhatu gochuu fi akka inni rasaasa argatu gochuudhaan humna finxaaleeyyii kana achitti as dhufu kana salphamatti akka inni ofirraa deebisu gochuun ni danda'ama jechuudha. Kunillee optionii yoo optionii lamaan dadhabame optionii isaa dhumaati jechuudha. Kan biraa immoo uummanni bulchiinsi Kamisee jechuudha. Godina addaa Kamisee ummata Harar wajjin ummata Affaar dhiifama ummata Affaar wajjin hariiroo akka inni uummatu gochuudhaani yoo rakkoon adda addaatu kan itti uumame taate karaa sanillee akka inni ba'uu danda'u Oromiyaa wajjin akka inni qunnamuu danda'u haala mijeessuun ni danda'ama jechuudha. Haala mijeessuun ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti waan kana gochuudhaaf maaltu barbaachisaadha jechuudha. Especially amma jechuudha lamaan duraasan jechuudha. Tokko godinni addaa Kamisee Oromiyaa jalatti akka buluu fi Walloo naannoo of dandeettu akka taatu gochuudhaaf
maaltu barbaachisa ka jedhudha jechuudha. Callifnee ol makaanee naannoo gochuu hin dandeenyu, ol kaaneetiin Oromiyaa jalatti akkasiin bultu gochuu hin dandeenyu. Waan barbaachisutu jira jechuudha. Waan barbaachisu kana keessaa gaafiin ummata Walloo irraa dhiyaachuu qaba yookaan immoo godina addaa Kamisee irraa dhiyaachuu qaba jechuudha. Gaafiin kun dhiyaachuu qofa osoo hin taane caaseffameetiin jechuudha. Jaarsolii biyyaatiin qeerroodhaan hayyootaan beektotaan qindaa'ee dhiyaatee hamma sadarkaa mootummaatti dhiyaatee irratti haasa'amee irratti dubbatamee itti qoratameetiin jechuudha. Kan murtaa'uu inni danda'u mana maree federeeshiniitiin jechuudha. Haala kanaan gochuudhaaf maal gochuu qabaa? Hayyoonni kenna qeerroo Walloo, jaarsolii Walloo, abbootii amantaa mobilaayiz godhamee irratti dilta'ee mana marii federeeshiniitiin akka inni murtaa'ee bu'aa argatu gochuudha jechuudha. Yoo kana hin taanetti bara baraan deeggarsa guuruun kun qofti bu'aa guddaa buusa jedheen yaadu jechuudha. Hammasumaafuu maal gochuudha? Yoo diqqaate uummata kanarraa hospitaala ijaaruufi. Hospitaalli yoo kan ijaaramuuf taate kallattiin amma tokkoffaa baasiin akka isaan garana fidan kuni gaasiin isaan haga Adaamaa deeman haga Finfinnee deeman kun maal ta'a irraa xiqqaataa jechuudha. Kanaafuu abbootiin qabeenya Oromoo ummanni Oromoo hundi investi gochuudhaan hospitaala ispeeshaalist ta'e jechuudha. Istaandardii isaa kan eeggate kan akka Finfinnee kan akka achitti ijaaramu taanaan jechuudha. Tokkoffaa abbootii qabeenya Oromoo kanaaf maal ta'a galii ta'a waan ta'eef gara biraatiin immoo ummanni kun salphamatti maal ta'uu danda'a achitti yaalamuu danda'a waan ta'eef wantoota kanneen irratti hojjetame jechuudha. Beezikaalii bu'uurarraa hundarraa nageenya uummata Walloo haala kanaan furuun ni danda'ama jechuudha. Kanaan achitti birriin amma guurru kun jechuudha lubbuu ammaa tana dandamachiisuuf oolti malee jechuudha. Lubbuu ammaa tana oolchuuf oolti malee nageenya waaraa ta'e jechuudha uummata Wallootiif fiduu hin dandeettu jechuudha. Kana jala sararree beekuu qabna. Oromoon hundi kanarratti walii galeetiniin hojjechuu qaba. Adda dureedhaan immoo maal itti hojjechuu qaba? Ilmaan Walloo kana hojii kenna jettee galgalaaf ganama hojjechuu qabdi jechuudha. Hayyoonni Oromollee kun hojii kenna jedhee galgalaaf ganama hojjechuu qaba jechuudha. Abbootiin qabeenya Oromollee kun hojii kiyya jedhee galgala ganama hojjechuu qaba jechuudha. Kanaan alatti waggaa waggaan booyuun, waggaa waggaan iyyuun, waggaa waggaan birrii qofa walitti guuruun nageenya waaraa uummata Kamiseetiif, uummata Wallootiif gonkumaa fiduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan qabadhee hamma yeroo biraatti xiinxalla biraatiin isinitti ga'u isin subscribe, share, comment gochuu hin dagatinaa. Nagaan na ta'a, galatoomaa, ulfaadhaa jechuun barbaada.